farraanfatamu abdii laafonaatati abdii laafonaatati abdii laafonaatati si jaallatti lubbuun koo gaarummaa kee yaadatti isaan si kulkulfatti deddeebitee dubbatti anu maareenni irra tarree beektoota ta'u attamitti taasisti jireenya kakkaas ta'u galanni siifa 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 ta'u daandii duude saaqattee barbaacha kootiif dhuftee gatamaa irraanfatamaa mucaa kooti naan jettee kanaafan siin dagadhu siinan jireenya argee wareegan baasuun qabaa dubbadheen fixooni kan kee seenaa koo daagatamaa jireenya irraanfatamaa inni ati yaareessite attamiin daagatamaa sassaalfachaa hin dubbadhu hojjetteetta jiruu koo ergan sitti waamame mul'anneerruun koo sassaalfachaa hin dubbadhu hojjetteetta jiruu koo ergan sitti waamame hin mul'anneerruun koo ulaagaadhaan gatamee ilaalchaan daagatamee seenaa dhalootaa keessaas maqaan koo irraanfatamee erga hundumtuu na dhiisee ol na qabeera harki kee caalchifannaa koo dhugaa eenyuree anaaf fakki kee erga hundumtuu na dhiisee ol na qabeera harki kee caalchifannaa koo dhugaa eenyuree anaaf fakki kee
namni Waaqayyo gargaare isa kana jooraan Waaqayyo ulfeesse isa kana deegaan Waaqayyo duroomse isa kana inni ana ila namni Waaqayyo gargaare isa kana jooraan Waaqayyo ulfeesse isa kana deegaan Waaqayyo duroomse isa kana inni ana inni ana inni ana